الرجل قال ديمني شقويه سربنا قباي أي مالي يا أرجيتينا أنا بانكي يا شيخ شكوينا تنديسو ويتانا دوتو ديسدوي Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya har'a piraankii ajaa'ibaa piraankii boombii dhooftu qabannee dhufnee jirra. Anaaf eenyu Faayizaatuu bikuun oolaan. Eenyu irra dalagu yaana jaarsa Faayizaatuu fi Faayizaatuu dalagaa bultii daleedii. Anaatutu jaarsa Faayizaatuu binni yaa obboleessa kiyyaati jaartii dalagatti gadhiistee jaartiin ta'e dalagatti hin jirtu. Jaartii ta'e kumaan mana dalagaa guyyaa tokko odoon dalagaa irraa deemuu bira godhatti kuno arabticha tokkootu arabtichi isii warra daleeduutu bira siree irratti wajjiirra fujjiraa jeeniin qaanfattee jirti kuno ja'anii ibsaan dalagaa sanirraa taa'ii ja'anii adiidha haa daleeduu walumaan qadaa wantoota daawwattoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota duniyaatu jira jirtanii jajjabaatanii isin jennaan nutis kun onegee qabnaa arragaa piraankii dalaguwaanu ibsaa irratti walumaan lallagamee maal akka nu godhu taa'u. Kufee wanti warra arabaa irraa hin kufe beekte soolama irraa kufee ilmoon xiqqoon irraa baatee jirti amma sanfaa shakkuun akkam jedhanii daawwannee ati takka waan akkanaa jirtaa ilmoon booda ilmoo arbaatii adii etteeti. booda diidatee gara mul'attii idii jettee firraa baasee kileen dubbitan numaa shaakira. Ni aadaa akkasuma yaaduu Yoo tana Faayizaan akkana kufteeti ilmoon irraa baatee jaa amma yoon akkana jee tana dubbadha dhiiseerra. Hai, ani narraa qabda malee. Yoo tana piraankiin irra dalagee waan irra dalagin beektaa jaarsa kee. Maas irra dalagee. Jaartiin ta'e abdi telefoonaan na janajjan ta'e na cinqitee. Irraa qabala dhukas taanaan Na cinqitee ani biyyaa bultiiti yana diidee jeen. Saniifin daawwattoota kiyya bultiiti yana diidee jeen ani bultii isaa kanneen diigee hin qabu. Anillee narra bultii isaa diiguuf odoon ta'in yaani isa rifachiisee itti ajaa'ibtiin fidu waa dalagatti hin jirtu jee hanqa inni dalagaa sanirraa bu'ii mana taa'inaa simas ruufaa ji'uunitti piraankicha boombii dhooftu kana irratti dalagu yaada. Nu daawwadhaa isiniin jennagaa piraankii keenya. Ammoo ani akkasii miti dhugaa rabbisa yoo barbaaddan ani waan akkasiin qaboomaan tanaan. Dalee nagaa daawwattoota keenya. Daawwadhaa. Sanii laaftuun laalaadha ammoo isinis ijji makaa isaan irraa qaba. Daawwattoonni chiindureessa irraa qaba anumaan irraa qabi naan jimalee. Dilaan isaanis na gargaaran komantiin illee dha tokko. Komantii si gargaaran iddoo hoggaa sana tumisa isaas hin gargaarre maaf si gargaara. Laagite sanatti isin irraa qabdaa yaani amma gaara bummaa naa laaffisa. Dubbiin silatti walirra fakkaattii walirra deemti. Abdulleen sodaattee jirta ammoo. Hayilee isheen sodaanee wanni kun Jaarsaa ji. amma dalagaa bultiiti torbaan irraa kudha shan irraa hin gala. Maalaaf fayyada? Nama sodaachistee. Seena. Ni anak kan Sama maikee barduunee waatitu. Eessi yaatan? Iya lah kamera ngundang kayak gitu sih kalau Kota iree koomee taa'e tura. Manni aaneetta. Taa'ee kottu. Viidiyoo deengatti asan kaatolchitee fidda. Taa'ee kottu si. mana kan Asumaan taa'ibsa. Asumaan wajjin as ta'e. Viidiyoo deengatti ana tolchite. Ni aana si jee jiraatu. Ini gani ya, isaan geessa isaan deemte jenna. Abbaan waan itti dalayti san yoon jaarsa afni olaan irraa cufa akka namni hin dhageenye. Ilaalee isa kana jabeessitee jirte gaa. Maaliif yaani? Maaliifi? Niini baree maayirraa hin Maaliif yaani? Maayii obboleessa keetti maal himta? waan itti dalayti jirtu ni Maal ilaalu raayis yaadimee ulaa kana makee nurraa bane hamaa. Leeshin biranii alaasi jechuudha akkanumatti. Ni yaala halaas gee gaggala deemna gaa halaas maalirree? Meedhaa mukaa hin harka ilaal mee ati eeni deemnaa wanti akkasiin jirtu. Isa haa dunya maal taate? Isaan geessee jirti. Ati ka ibsatti jennaan hin himnee fi Ibsaa eeggannee yaala baasan harkannu. duraanis niini maani. Maal himta gaa? Niini maree Maal?
waan nama hobsiisu jaartii keessa jala deemaa. Sini me wayin sima tu jirti sini ni ana mi duamni. Ay dhageeffatee akkama firaasa. Maaliif hin dhageeffanne jaartii keessa hojii jiraata? Maaliif wanni ammaan tanatti fuudhee. Jaartii keessa hojii jiraata. Ay jaatuma isaati haasa'aa maal? Jaartuma isaati. Eegaa. Bakka itti dalagu jirtu sana uuma bareedaadha. Hayyaa. Haasoo qabda immoo. Haasoo qabda. Haasoo qabda qaama. Hayyee himee bugaa. Ibsaa siifini. Hin dhageeffatiin dubbiin. Maaliif hin dhageeffa? Dhageeffatee taanaan bultiin teenya hin jirtu. Na dhageeffatta taanaan na dhageeffachuu baannaan ati jaartiin qabda. Waa'ee na siin bichaa na dhage. Maa gadi mee yedi. Keetiin mana isiin dalagu jirtu. Guyyaa tokko ni dhage. Guyyaa san dalagu jirti. Matbaa keessaa wabaru jirti. Akkasittumatti dalagaa xiqqishoo gargaaree akkaan dalagaa irraa beetti itti gore deemi. Dheengadda amma telefoona ittiin dawwalee na jalaa kaasuu jirti. Gisee isiin telefoona na jalaa kaasuu jirti gaajeetumaan dhaqe. Abbaa warra isiin dalaytuuf kunoo siree irra olii walii irratti jiran. Inni jaartiif si eeggataa bire dalagaa bultiitti hin jirtu reeti. Dalagaa bultiitti hin jirtu maaliif gurbaa mana keessa ifii haa jaarsanii qabdaa jaarsa firraa dhiisi kan habiraa fuusisna. Inta waan akkanaa akkaminnaan jettati. Akkaminnaan jettaa. Ibsa ammaati ma dhage dhugaanuma seetaati. Ati waan kana dhuga seeta akkamitti maara baachonni ibsa ammin edara bisu Maa irraa hin kisa. laa nurraa dhiisi gaatis waan akkanaa kanatis dunia maal taatee balee. Laa balee seena. Ani tun shaqaalaadha takka dalaguufin seena. Laa masoomiti. Dhalaan mana abbaa manaa ni seentu. Seentee barba seentee wayin adda fujjifaa. Maaliif godhu jira? Seentee Siree tolchutti jira gaa kanas kana agartee siruma naa tolchu jirtu naa. Siree tolchu jirtu. Hayee namtichi maal si kinaa godha. Namichi ani wayi fidachuu seene gaa musaddasa takka woome irraa gatee. Obboleessa dhageessaa mi gurra. Jaartiin waan itti Takka wooma irraan fatee seene malee kurfaansa kurfaasaatii miibsa ammin edda akkamii yaaddasaati. Akkamii Kurfaansa yaaddaa? kurfaasaatii bad. jaarsa Kurfaasaatii ani tun dalee jiraami. Alaalaami dalee jiraa ibsa ansiiniitiin jira. Haayizaa waan akkanaan jirti. Dalagatti hin jirtu. Anna naman toote immoo ati dila kana hojii jiraanne akkamiin nama nu dadhabde. Nyaata nama silaalu kan ganda karbu mu dubbiin sun mi'a. Dhugaadharee waa'een harkeen siimu jirani. Waa'een harkeen siimu jira. Maayi raayindoos dalageetee dalagaa bulteettee jinanii jaartii ta'e. Amma immoo taballeessite mana keessatti ifii masuufi akka dhiiraatti. Yookaan ammoo. Intala makana jiji akkamisi wanni siin gatu turan ganda karbu ala natti mi'a. Ibsa miidhaadha rabbi sodaadduuti. Ati akkamitti waan akkanaa kana amma isiin numa saddeeta. Numa saddeeta. Numa saddeeta. Akkaan akkatti nana beekaa. Ani akkamittiin siif himaatiin beektuusiiti. Akkuma as biraa deema si deebutti hin jiru aneetu. Yoo ta'e ilmoon fi isin firaayin baasisin jettu san garteemi. Ilmoon firaayin baasisin jettu ilmoon sanuu ilmooteetiin ilmoo warra baatiin. Inta waan akkanaa naani. Ni mara. Nurraa'us bismillaahidha. Maaliif afaan laga daree. Nurraa'us akkamitti ati akkamitti. Ani mara. Laa dhageeffatti ibsaa miidhaadha. Nurraa'us nurraa'us hin maraati. Maaliif Oma makka maal jaa. Ajiru daa kan jala. Ayi dhageeffatti siif ilmoo isaati maal ilmoo san teenyuuti ilmoo san teenyuuti kufeeti kanarraa baateen beektu Abu maa kubbee jala ilmoo arabaa irraa baase. Ilmoo arabaa akkamitti irraa baase? Fakkeenyaaf atii kun ati bikkatti dhiiftee beektu. Akkaniis haadhani. Nurraas beekaan namatti mini dhagee. Dhugaani mere. Booti maal nama dhooytaa miti. Ilmoo sani Wayna birate. leessitutti fudhanne ilmoo san teenyuuti. Ilmoon Makabdaw asma makabdaw. Maaliin qaba? Ati bikkatti dhiiftee beektu. Ziyaadaa si deebisa. Kunolaan waan isin daleetiin beektaa amma Ismail hijibni kanaa kun irraa leesitti kana naan jaaree akkamitti nani arabaa wajjin akkamitti ibsaa Akkan wala fudhataa. irraa us maleessin hin fudhanne. Am balagummaa gadi keessummaa hin taane. Gaddaa isin. This come this. Ya bolis khas men zaman wajadis. Abu deemaa isin humaan walumaan. Hai. Wasaan balleessa teeti fi mutumma. Akkamitti nani arabaa wajjin akkamitti nani Usan arabaa dha- deemichi kuturii jinni maal geessaa miti deema. Bagaan Nurraa Balbalaa dijaamu bahin kana. hayyee hayyee. kuno jaarsa khairan Nama jaarsa bultiidha jaarsa keedhaf jala jaartii fi hottu. Si nama jaarsa bultiidha. Hey, ibsa. Otto me. Waan hin taane namni namarra kaa'ee Maali? Otto deebime. Daan ganaa Hol deebime. akka hin danda'u akka. Otto deebime ibsa kay. Otto me. ibsaa miidhaadha. Ibsaa miidhaadha.
Ebi sigaa duuqootu qootu wallaahi qootu akkamitti adeemaa tana fakkeenyaaf nuti amma meeqa jijjiiraanne dhugaan tana tana seete akkasitti na daddarbitee maal na goota. Qoltee hima. Na daddarbitee kan nuti kan Kan guddaa makeetu dhaabachuu hin fayyadu. Guddaa kana dhaabbachuu basilaa Oromoo leette wayyaa dhaabatu. Amma qoltee hime. Naannurraa Qoltee hime. Maal jedhu? Qottume isii tanaa dhugaa gaafanneeti uuma gurbaa sanitti isii naqe gaafannee ariina. Amma biraa si buusa. Asumaa hundee bu'an gara asitti. Qottume. Ati qottu baafna. Ibsaa qottuu siin jedhe. Yaaduni amma nagala kismeen hin deema. Qottume ibsaa sawai. Ibsaan haalli waan hin taane akkasuma qaali. Ibsaa. Biraanki si goone. Biraanki maali? Biraanki si goone wallaa gaafa laadhe. Biraanki dha. Naayisisti godhe maasaa faayisaa. Mee maali? Yoo fakkeenyaaf bakka uummatti gartee miti armati dhugaa seetee ammanta Dhugaa seetee na darbitee dhuun kaanee margaa ibsaa. Uffata boris fayyada dhoo'itee maal akkisa dha too maal taate ibsaa miidha dhala. Biraanki daawwattoota keenya ibsaa waan godhe gartanii mi? Amma duniyaa teenya biraanki dha kamiin hangatu. Maala jaartii dhabdee. Biraanki dha. Dhabdee kalaasana. Faayisaa gaddeem kaa waliin biraanki irra dalayne. Na dhabee kalaas kaa. Akkamitti Intaa dhugaa wajjin mantaatu hin jirtu? Akkam? Wajjin jeesanii Hoo gaddeem kaa maatan. Wajjin taatee sana jaleenye haa dhugaa akkamitti seete namni arabaa wajjin arabaa akkamitti arabaa wajjin namni jedha namni kun nama. Wallaahi egaa Oromoo inni nu namantuu enneetiin arabaa sin jennee yaani dhiifama nu godhe wallaahi jaartiin ta'e waan akkasii laa jaartiin ta'e waan akkasii daleeduuti wallaahi biraanki si goone ibsaarra rumaa daleene haa daawwattoota keenya ichi jalatti koomantii ajaa'ibaa kun oola. Amma fakkeenya ammee anillee naanuma jiru nafa dhaanjamoo hayyee duruun na hiikuu keessilaayi. Amma silaa hiikuu kaate. Ayyaa amma silaa na hiikeetis maal taate. Waraqaa duruu Wallahi biyya tokko sammuu ta'an na fakkii wallahi billahi uumaan godhuu wallahi. Haayee nan dalaga jee miti us. Wallahi billahi nama laakiin difama biraanki jedhama amma wallahi difama sin godhu wallahi. yaa ibsaa La takka waan gaafachuu qabdu ta dhugdhug jettuun itti bitaanisa. Ta dhugdhug jettuun si bita. daawwattoota keenya irra biraankiin keenya boobbidoo isaa arreebsaa bichaan nutti arreebsaa dhiifama nu godhe. Ngudon biraanki tan akkamiin biraanki tan waliin kaataniin isiillee yoo itti akkamitti waan kana wajjin keessa akkamiin irra dalee jedhe. Irratti anaatutu isiillee yaa ibsaanni haarawaan akkanaa irratti hin dalayinu naan jetteetiin. Ani gartee miti wallaahi. Dhiyoo tana biraankii ajaa'ibaan irra dalagee na janteetiin jaartii yaa hojii bultii na diidee jeen irra dalagee arreebsaa irra dalaguu qabaa jeetin sirra dalage. Anaa yaada kana qopheessa. Laakiin wallahi dhiifama si godhee hordoftoota fi kabajamtoota duniyaatu bara biraanki jettee laakiin biraanki kanaa tanaan kanaan deebitee. Wallahi daawwattoota keenya odoo gamoo jirruuti barcaarraa yaamnee yaani jaartii hojii deema waan akkanaa irra dalagee anilleen daawwattoota kiyya dhiifama naa godhaa piraankiidha wanni kun gaanii beeytanii takkanaati. Mee namni amata meeqa hojii jiru akkana daqiiqaa hanga kana namni ol dhabaa raffisa ta'a. Sin barbaadu warqaatee sin danda'u jee qaata gaggara gale namichini akkamiin laaltan tanuu. Waraqaan kannaaf jee. Waraqaan fayyan namaa kan namti. Kalaas kanumaafuu dhiifama si godhee. Dhiifama naa godhee mi? Komantii jala nuu kaa'aadha jechuudha siifin himaati waan namni gizee biqiltee dhagaa jiru arabaa wajjin sin galu sanirraa garagalee komantii jala naa kaa'aadha jechuudha dhugdhug jettu takka itti fideen beeku. Unoola lakkaneetti dhugdhugii miti irruullee guutuullee itti fideen beeku waan isaa malee jechuu jirti faayizaatu fi takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota keenya piraankiin keenya karraan tanaa kana fakkaata. Absii abdii qabna wallaa irra najjaanee jirraa laal nutira dhaabbadhaa duniyaatuuf dhiyoo tana isinirraa turte. Dhiyoo tana gaa xaba keenya addunyaa jirraa tanaaf isinirraa turre piraankii keenyaaf diraamaa adda addaa koomadii adda addaa muuziqaa ajaa'ibaa sirbaas baasaa isinii dhiyaachaa jirraa sirba gadhiifne sirballee dalayne yuutuubii kiyya jalatti argachuu dandeessanii takkanaati hanqadhuma fiidiyoo keenyaa kana nu daawwadhaa hanqa fiidiyoo biraa qabannee isinii dhufnu.